Hayyee akkam jirtan manni har'a qabannee isin dhufne Saaphiyaan tarkama. Saaphiyaan toora Goorroo sanitti lokeeshinii bareedaa irratti argama. Toora Haxaanaa Taraa jechuun kaaree 350 irratti argama. Mana kiraa manni mooraan kireeffamee jira. Manoottan hedduu keessa jira. Lokeeshinii bareedaa irra jira. Akkuma argitan keessi isaallee hedduu bal'aadha. G+1 tanaa jira gamanaatti qaxxaluu ni dandeessanii waan hedduu bareedaadha. Namoonni mana kana gatii isaa baruu barbaadan bilbila keenya kaasirra jiru kun qunnamuu dandeessan isin jecha G+1 takkitti ol beetiin isin garsiisa. Kana fakkaata mooraan isaa G+1 asiin qabanii gamaachaan manneen kaan diiganillee ijaaruu ni danda'ama. So keessi mooraa isaa kana fakkaata. Lokeeshinii bareedaa irra jira. Bilbila keenya kaasirra jiru kanaan qunnamuu si dandeessanii gatiillee baruu dandeessanii jechuudha. Yeroo gaarii qabaadhaa. Guyyaa gaarii.